Hordoftoota daawwattoota keenyaa OBN irraa kun qophii addaati. Qophii addaa keenya har'aatiin kabajamoo muummicha ministeeraa Rippaabilika Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa Looreeta Nagaa Addunyaa Dr. Abiy Ahmed keessummaa keenya godhanneerra turtii keenya keessatti dhimma Oromoo, Oromiyaa, Itoophiyaa jijjiiramaa fi haala yeroo irratti turtii waliin qabaannaa hanga xumuraatti akkana wajjin turtan kabajaadhaan sinaffeera. Qophii waliin Anfisaa Balaayinaati. Kabajamoo muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed yeroo keessan irraa aarsaa gootanii afgaaffii kanaaf eeyyamoo taatanii OBN sagalee uummataa wajjiniin turuu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin guddisee isin galateeffadha. Anis gama kootiin OBN affeeree carraa akkasii naa kennuufaatiif baay'een gammada galatooma. Ulfaadhaa waan ammatti jiru kanatti dhufuu keenyaan duratti duubatti deemnee qabsoo uummanni Oromoo taasisaa ture irraa osoo kaanee jedhee yaade ka'umsi qabsoo uummata Oromoo kun jaarraa tokko oliif tureera. Sababni isaa ka'umsi isaa maali? Oromoon maaliif qabsaa'ee jedhu kanarraa osoo kaane? Qabsoon uummata Oromoo akkuma tikaaste jaarraa tokko olfatee jira. Qabsoon kun bakka tokkotti jalqabee naannoo tokkotti jalqabee achumatti kan dhaabbate miti. Oromoon bal'aadha, fedhiin isaa bal'aadha, yaadni isaa bal'aadha. Gaaffiin isaas amma sana bal'achuu ni mala. Gaaffilee hunda tarreessanii kaasuun mijataa waan hin taaneef ijoo uummata kana diddaa sirna bitta gittaa bara sana tureef ka'umsa ta'ee kan taa'uudha qabu bakka sadiitti qoodnee ilaaluu dandeenya. Inni jalqabaa gaaffii dinagdeeti. Uummanni kun abbaan lafummaa isaa mirkanaa'ee humna isaatiin hojjetee galtee garaagaraa itti ida'uudhaan jijjiiramuu, maatii isaa jijjiiruu, naannoo isaa jijjiiruu, biyya isaa jijjiiruu barbaada. Haa ta'u malee galteen misoomaaf bara sana ta'u guguddaa lama irraa saamamee ture. Tokko lafa, inni kaan humna. Oromoon walitti dhufeenya lafaa wajjin qabu dhimma dinagdeetii oli. Jechuma abbootii keenyaa yoo ilaalte lafti lafeedha Oromoon. Lafti lafeedha jedhee jechaan dhaabbataa miti. Teessoo uummata keenyaa gaafa ilaaltu as Itoophiyaa keessa ta'u Itoophiyaa alatti akkaataatti lafa filatu, akkaataatti lafa adda baafatu, akkaataatti lafa qabatu dhugumatti Oromoof lafti lafee ta'uusaa agarsiisa. Lafa sana garuu sarbamee ture, saamamee ture. Lafti kan isaan turre. Adeemsa keessatti amma ta'e gaaffiin lafaa ijoollee isaatiin deebii argachaa dhufeera. Guutummaatti garuu gaaffiin lafaa deebii hin arganne hanga ammaa. Fakkeenyaaf yeroo dhiyoo duratti heerri mootummaa biyya kanaa lafti kan uummataaf kan mootummaa ta'edha. Uummanni Oromoo lafti kan isaaf kan mootummaa ta'e qonnaan bulaan gaafa lafa isaarraa buqqa'u abbaan lafummaa isaa mirkanaa'ee fi of tiksuu hin dandeenye, lafa isaas eeggachuu hin dandeenye. Heerri mootummaa sun hin jedhe malee mirga sana guutummaatti gonfachiisuu hin dandeenye jechuudha. Waa'een lafaa dubbii ijoo ture. Lafa duwwaa osoo hin taane lafa sana irratti immoo hojjetee qotatee waan buufate oomisha argate guutummaatti fayyadamuu hin danda'u. Namoonni ta'anii irraa qooddatan turan. Humni isaa kan isaa miti, lafti isaa kan isaa miti. Lafa koo humna koo naa deebisaadha qabsoon ijoo ni jalqaba. Inni lammaffaa gaaffii sabummaati. Gaaffii sabummaa gaafa jennu of keetti afaan qabata, aadaa qabata, eenyummaa qabata. Sabummaani waan of keessatti hammatu hunda qabate jechuudha. Afaan gaafa jennu afaan Oromootiin dubbachuun duwwaan Oromoo guutuun godhu. Namoonni tokko tokko afaan Oromoo dubbatanii ofiin Oromoo waan jedhaniif aadaa, eenyummaa, safuu, jaarsa kabajuu, hangafa kabajuu, uumama kabajuu, uumaa kabajuu wanta akkasii of keessatti hammatee eenyummaa Oromummaatiin namoonni hin guddanne afaan waan dubbateef duwwaa guutummaatti gaaffii sabummaa deebisee jechuu hin danda'amu. Kanaaf waa'een afaanii jira, waa'een aadaa jira, aadaa keessa waan baay'ee keessatti mul'achuu danda'a, waa'een eenyummaa jira. Kun gaaffii lammaffaati. Gaaffiin sadaffaa gaaffii dimokiraasiiti. Akkuma beekamu uummanni kun bara dheeraatiif sirna uummatee
ummata hirmaachisee aangoo qooddate aangoo yeroodhaan daangessee ummata bulaa turedha. Sirna dimokiraasii alatti adeemsi mootummoonni ummatatti bulchan isaaf hin ta'uuf aadaa isaa keessa hin jiru waan ta'eef ofiin of bulchuu duwwaa miti akkuma sirna gadaa san seera isaaf ta'u bocuu seera sanaan buluu gaaffii akkasii ummanni keenya bara dheeraa kaasaa tureera. Gabaabumatti ummanni Oromoo gaaffii dinagdee, gaaffii sabummaa fi gaaffii dimokiraasii bifa gahaa ta'een seeraan tumamee ittiin bulamuu danda'u akka biyya kana keessatti mirkanaa'uu danda'uuf ka'umsa qabsoo ta'eeti namoonni baay'ee aarsaatti kaffalanii bara dheeraatti qabsaa'anii amma gara deebii argachuutti kan dhufaa jiru kun jechuudha. Sababoonni kunniin saba tokkoof qabsaa'uudhaaf mirga isaa kabachiifachuudhaaf gahaadha jennee ilaaluu hin dandeenya. Kan dinagdee, kan sabummaa, kan dimokiraasii kaasneeftan. Egaa gaaffileen kunniin gaaffilee qabsoo sirrii ta'anii injifannoon qabsoo Oromoo kun immoo jaarraa tokko oliif maaliif harkifate? Maaliif galma ga'uu dadhabe? Kun gaaffii baay'ee cimaadha. Qabsoon Oromoo injifannoo irraa fagaatee qabsoon Oromoo injifachuu dadhabee hawwii malee raawwachuu rakkatee maaf ture kan jedhu kun sirnaan ta'anii mari'achuu yaaduu xiinxaluu barbaada. Akka baay'ina keenya akka gaaffiin keenya haqa qabaatee ka'e sanatti injifannoon dhiyaachuu hin dandeenye. Akka kootti sababni injifannoon keenya fagaate jedhee yaadu keessa tokko yaada tarsiimoo dhabuudha. Yaada tarsiimoo dhabuu jechuun maal jechuudha? Oomishtummaa guddisuuf galteen garaagaraa barbaachisaadha. Galtee hanga barbaadde yoo qabaatte sanyiin hin jiru taanaan sanyiin qamadii hin jiru taanaan qamadiin hin jiru. Tiraaktara waan qabduuf kombaayinara waan qabduuf sanyiin qabdu taanaan dhumarratti oomisha barbaadu sana argachuu hin dandeessu. Sanyiin hundi immoo sanyii miti. Sanyiin filatamaa immoo keessattuu barbaadamaadha. Sanyiin filatamaa oomishtummaa kee waan guddisuuf. Yaadni sanyiidha. Sanyii gahaa ta'e, sanyii filatamaa ta'e, gaaffii kee sirnaan tarreessee kaa'ee gaaffiin sun akkaataatti deebi'u tooftaa bocee humna sassaabee adeemuudhaaf yaadni tarsiimoo akka sanyiitti gargaara. Yaadni gahaa ta'e, yaadni tarsiimoo ta'e sirriitti bocameera amantaa jedhu hin qabu. Rakkoon jalqabaa isa. Inni lammaffaa tokkummaa dhabuudha. Uummanni Oromoo dachii bal'aa irratti diriiree waan jiruuf adeemsa keessatti afaan isaa walirraa fagaachaa aadaan isaa bakka bakkatti jijjiiramaa wal baruu wal hubachuun eenyummaa ofii beekuun rakkoo ta'aa dhufuun isaa hin beekaman. Inni kaan amantaan isaa musliimaa, inni kaan amantaan isaa kiristaanaa, inni kaan waaqeffannaadha. Kana keessatti aadaan isaa eenyummaan isaa bakki itti oolee bulu kun walirraa fagaachaa gaafa dhufu tokkummaan isaa matee laateera. Tokkummaan sun halaafu malee Oromoon garuu of dagatee hin beeku. Bakka jirutti of dagatee hin beeku. Haalli mijanneef mo'otee waan barbaadu sana mirkaneessuu dadhabu malee of dagatee of wallaalee hin beeku. Haa ta'uutii eega qabsoon kun jalqabe asii amaleeffannaan gadhee siyaasa moora Oromoo keessatti gare kun maayini wal qooduudha. Gaafa barbaannu amantaa wal qoodna. Gaaf kaan qe'een lagaan wal qoodna. Gaafa kaan godinaa wal qoodna. Wal qooduun keenya daangaa hin qabu. Seenaa qabsoo keenya gaafa ilaaltu jalqaba irraa kaasee kan nu diigaa dhufe keessootti wal qooduun keenya amaleeffannaa gadhee, amaleeffannaa haaraa, amaleeffannaa saba kanaaf hin taane daballachaa dhufuu isaa kan ka'edha. Amma akkuma fakkeenyaatti shawaa lixaaf shawaa kibba lixaa fudhatte. Amma yeroo dhiyootti godina tokko turan. Uummanni kun wal fuudhee waliin jiraatee maatii tokko jechuu dandeessa. Oromoo keessaa maatima tokko. Yeroo dhiyoo asitti mootummaan naannoo Oromiyaa godina maqaatti baase. Shawaa lixaaf shawaa kibba lixaa jedhee. Amma hoo deemte namni shawaa kibba lixaa fi shawaa lixaa akkuma biyya lamaatti bakka itti ilaalee wal qoodee jarri koo gama sanaa jarri koo gama kana jedheeta yeroo dubbatu agarta. Isa duwwaa ammoo miti. Koo keessa gallee halaallu weettee magaalaa Amboo beetatee hin beeku. Magaalaa Amboo keessa safarri lama jira. Safarri tokko Awwaaroo jedhama.
xiqquma fagaatee safara biraa immoo Waddeessadha. Gandumaam ganda Awwaarroof gandu Waddeessaa Amboo keessatti baay'ee walitti dhiyoodha. Ijoolleen Amboo achii baatee gaafa ol kaatu jarri koo jara Waddeessaatii, jarri koo jara Awwaarrootiin gandaan wal qooddee jechuudha. Fakkeenyuma kaase malee kun Wallaggaafis ni hojjeta, Arsiifis ni hojjeta, Jimmaafis ni hojjeta, Harargeefis ni hojjeta. Booranaaf Gujiis ilaaluu dandeessa. Maatii tokko taanee soo jirru waan xixiqqaateef waan teenyee malee inni hiikuu dandeenyuuf wal qoodaa oolla. Tokkummaa dhabuun sun immoo kaayyoo diinaati. Diinni tokkummaa uummata guddaa uummata bal'aa kan hin barbaadu. Meeshaa diinaa taanee tokkummaa keenya gaafa laaffisaa deemnu fedhiin diinaa achi keessatti raawwachaa dhufee injifannoon keenyas baay'ee fagaateera. Inni sadaffaa humnoota faallaa waliin hariiroo fagoo deemuu hin dandeenye. Hariiroo fedhii tarsiimoo irraa baay'ee maqe ijaabachuudha. Kun qabsoo kaleessaa keessas har'as waan mul'atudha. Ati hiriyummaa gaafa nama filattu amala laalta, hojii laalta, oolmaa laalta. Abbaa barbaade lafarraa kaastee hiriyaa kun jettu. Keessattuu immoo gara qabsootti gaafa ceemu hariiroon baay'ee murteessaadha. Hariiroon humna faallaa wajjin godhamu deemee kaayyoo kee bira osoo hin ga'iin si dhaabuu akka danda'u hubatamuu qaba. Rakkoon akkasii kun qabsoo jaarmiyaalee moora Oromoo keessa tokko tokkoon qorachuudha yaalte bara baraan kan nu rakkisaa ture. Yeroo hariiroo uummanni fedhiin koo maayin, fedhiin isaa maayin, hagam waliin deemuu danda'a, bakka kamitti gargar ba'uu dandeenya. Gaafa gargar baanu fedhii kana tikfachuu nan danda'aa gaaffii jedhu kaasnee deebisaan deema. Kanarraa kan ka'e hariiroon uummanni hundi nuun akka lammaffaatti, akka gowwaatti, akka gargaaraatti, akka fedhii ofii raawwachuuf qaamatti fayyadamu godhee waan ka'uuf yeroo baay'ee hariiroon keenya miidhaa guddaa fideera. Gaafuu yaadonni kun walitti qabamanii ilaalamanii rakkoon ijoo inni guddaa qabsoo uummata keenyaa injifannoo uummata keenyaa fageessee hanqina hooggansaati. Hooggansi yaada mootaa, ilaalcha mootaa, yaada guddaa amma uummata isaa amma dachiisaa qabatee ka'uu dadhabuu isaati. Jalqabuma irra gaafa qabsootti gallu injifachuuf yaada sanyii ta'e qabaachuu qabna. Tokkummaa keenya ijaaruu qabna. Hariiroo keenya adda baafachuu qabna jechuun hooggansa baqa. Hooggansi gahaa ta'e yaada guddaa qabaate injifannoo fiduudhaaf humna jiru hunda ijaaree leenjisee tooftaa bocee adeemuu hin danda'u taanaan injifannoon fagaachuun isaa kanuma eeggamudha. Yaadattoo ta'een beeku jijjiirama dura waggaa tokko waggaa lama keessa Oromiyaa guutuu leenjii kennaan ture. Ijoollee OBN'fis kenneera. Viidiyoo qabaachuu ni maltu. Leenjiin sun maal jedha? Yaada mo'ataa qabaachuudha. Akka fakkeenyaaf leencaaf arba fakkeenya godhee kaasaan ture. Arbi guddaadha. Leenci arba bukkee gaafa dhaabdee ilaaltu qaamni isaa baay'ee xiqqoodha. Akka arbaa sana cimaa miti. Garuu gaafa baddaa keessatti leenci arba laalu nyaata koo argadhe, laaqana argadhe, irbaata argadhe, amman ajjeesee nyaadha. Leenci inni xiqqoo sun arba isa guddaa akkasitti yaada. Arbi inni guddaa gaafa leenca laalu maal wanti ishee xiqqoo kun irra jedheen deemaan jedhu na nyaachuu dhufa eetu baqata. Ilaalcha kanarraa ka'a bu'aan booddee eeggamu. Jalqabumarraa mo'amtee, jalqabumarraa sodaattee, jalqabumarraa harka laattee qabsootti galtee nan injifachuun hin jiru. Jalqabarraa yaada gahaa qabaattee ilaalcha mo'ataa qabaattee jennaan garuu qabsoo keessatti injifannoon kee dhiyaachuu danda'a. Injifannoon uummata keenyaa akkas fagaachuunsaa baay'ee nama gaddisiisaa. Achi keessatti miidhaa baay'eetu nurratti qaqqabe waan ta'eef haa ta'u malee rakkoon inni guddaa rakkoo hooggansaati. Hooggansi yaada gahaa ta'e qabaatee hariiroo sirrii ta'e ijaarratee qabsoo uummata keenya gaaffii uummata keenya gara injifannootti geessuu hin dandeenye amantaa jedhuun qaba. Gaaffii ittaanu qabsoo Oromoo kanaa fi imala ijaarsa Itoophiyaa kana walitti finnee immoo osoo ilaalle geettanani. Deebii sinaa kennitan irraa kan hubachuu danda'e qabsoon Oromoon taasisaa ture
bilisummaa fi walqixxummaadhaaf. Imala ijaarsa Itoophiyaa waliin qabsoon uummanni Oromoo bilisummaa fi walqixxummaadhaaf taasisaa ture kuni wal simatamoo wal dhiita. Uummanni Oromoo seenaa jaarraa baay'eetiin lakkaa'amu keessatti bara kamiyyuu sirna gita bittaa irratti malee Itoophiyaatti qabsaa'ee hin beeku. Gaaffiinsaa qabsoonsaa hundeerraa kan jalqabu sirnicha irratti malee biyyicha irratti miti. Kun gargar ba'ee ilaalamuu qaba. Waa'ee bilisummaa kan kaaste uummanni Booranaa bilisummaan seeraadha. Seerri immoo nageenyadha. Maaliif seera tumuu waan beekuuf, seeraan buluu waan beekuuf bakka seerri jirutti bilisummaan jira, nagaan jedhee amana. Bilisummaaf walqixxummaadhaaf qabsaa'u keenya duratti duuba deemnee seenaa uummata Oromoo biyya kanaaf dhiiga isaa dhangalaasee, lafee isaa caccabsee, dafqee biyya kana ijaaruusaa seenaan Oromoon barreesse miti. Addunyaan barreesse, Ormi barreesse. Hoo deemtee ilaalte hagam gaheen keenya biyya kana ijaaruu keessatti bal'aa akka ta'e ni mul'isa. Fakkeenya bara 1499 Sarsa Dingil namchi jedhamu asii humna hoomaa waraanaa Oromoo qabatee amma Mitswaatti deemee qabsaa'ee ture. Waraanee ture. Amma Mitswaatti deemee qabsaa'ee gaafa jedhamu namoonni shakkan jiraannaan seenaa dubbisuun gahaadha kana. Kuni bara 1499 ta'e. Garuu bara 1512 irratti immoo mootiin Bahara Nagaash biyya amma Eertiraa jedhamu bulchee maqaan isaa Doorii jedhama Oromoodha. Kanas namoonni shakkuudha fedhan jiraannaan Eertiraa keessatti magaalli guddoo tokko maqaan ishee Baarentuu jedhamti. Waa'ee Booranaaf Baarentuu maal beekuuf maqaa moggaasanii Baarentuu eessaa fidanii moggaasanii wal dhufeenyi Baarentuuf bakkisuun qabu maayinni namni seenaa qorachuu danda'a. Garuu maqaan kun jira. Kana duwwaa immoo miti. Hambaan baay'ee Eertiraa keessatti afaan Oromootiin kan waamaman jiru. Hambaa Sooraa kan jedhamu anuu nan beeka. Hambaa Dabraa kan jedhamu anuu nan beeka. Hambaan garaagaraa jira. Maqaan isaa maqaa Oromoo ta'e ammas kan waamamu. Kun Eertiraa keessa. Eertiraa irraa as hiiknee gaafa laallu fakkeenyaaf Aksumoo fudhanne. Maayinni Aksum irratti kan laalaa jirru kuni kallacha bokkuutiin adda kan isa baasu maayin. Wal dhufeenyi isaa maayin. Kallachi bokkuu fi Aksum sun maaltu wal fakkeesse? Maaliif wal fakkaate? Akkamitti wal fakkaachuu danda'e? Wal dhufeenya maalii qaba? Gaaffii akkasii gaafatanii qorachuun barbaachisaadha. Akka xiqqaa ta'eenaan jechuu garuu hin dandeessu. Hanga har'aa kallachi bokkuun mataa irratti godhatee deemu sanatu Aksum irratti mul'ata. Akkamitti ta'e kan jedhu namni seenaa qorachuu danda'a. Eertiraas hin jedheen jira. Aksum namoonni tokko tokko Agasuma jedhu. Asii qistee immoo sirna Zaaguyaa fudhanna. Aksum booddee Zaaguyee dhufe miti. Sirna Zaaguyee immoo irra keessa seenaa gaafa laaltu baay'ee sodaachisa. Fakkii tokko tokkoon sii kaasa. Namni baay'ee Zaaguyee keessatti Laalibalaan kaasa. Garuu Laalibalaa dura waggaa 40 kan bulche Imiraa jedhama. Imiraa duratti immoo namni jalqaba mootii ta'e sirna Zaaguyee keessatti maqaan isaa Mararii jedhama. Marariitu Imiraatti kenne, Imiraatu Laalibalaatti kenne. Mararii maaltu geessee jennaan mootii achitti godhee. Kun seenaa barraa'edha. Kana alattis garuu amma Laalibalaa irraa kiiloomeetirii 50-30-40 gaafa deemtu hamma naannoo Tigraay keessatti namoonni afaan Oromoo dubbatan namoonni Oromummaa isaaniitti amanan har'a jiru. Bara sanaa miti har'a waggaa 800-700 booddee jechuudha. Waan si dhibuu mootota bara sana naannoo sana bulchitu waa osoo hin taane waan qabatamaa immoo waan amma mul'atu tokko tokko gaafa laaltus gaaffisitti kaasa. Fakkeenya holqi Soofumar holqa seenaa addaa qabudha. Seenaan sun haadha kootu malee amma ba'aa jira. Garuu holqa Soofumar kan fakkaatu
holqi bira Laalibalaa laga Aksuum kan deemu jira. Holqi Laalibalaa jira, holqi Soof Umar Baalee jira. Bara sana injiinara tokkotu xiyyaaraan deddeebi'aa hojjechaa ture moo tokkotu muuxannoo bakka tokko deemee isa kaan irraa baratee fidaa jira moo akkaataa kamiin bara sana daandiin hin jiru, dirreen xiyyaaraa hin jiru, konkolaataan hin jiru. Fageenyi isaa immoo kiiloomeetira 1,000 gadi miti. Akkamittiin waan wal fakkaatu tokko bara sana gamaa gamanatti hojjechuu hin danda'ame kan jedhu namni kana deeman tokko gaaffii akkasii kaasee dubbicha xiinxaluuf itti gargaaramuu danda'a. Kana duwwaa garuu miti. Laalibalaan kan beekamu keessaa tokko maaliin? Mana amantaa dhakaa tokkorraa hojjetame Beeta Goorgis jedhamu. Namni baay'ee miidiyaadhaan isin ilaallaa manni amantaa sun beekamaadha. Bara wal fakkaatu. Baruma manni amantaa Beeta Goorgis Laalibalaatti hojjetamu sanatti bara wal fakkaatutti as Shawaa Kibba Lixaa Adaadii Maariyaam jirti. Adaadii Maariyaam dhakaa tokkorraati kan baate. Yeroon isaas wal fakkaata. Haalli hojii isaas wal fakkaata. Akkamittiin achitti dhakaa tokkorraa mana amantaa hojjetanii asittis immoo hojjetanii maaltu walitti fidee jettee gaafachuudha. Inni sadaffaa baay'ee kan na dhibu mootota sirna Zaagwee bara turtii isaanii gaafa ilaaltu hundi isaanii 40 jedhu. Turtiin mootii tokko Imiraan 40 ture, Laalibalaan 40 ture, akkaataa kanaan 40 jechaa bulchan. 40 kun eessaa dhufeedha? Sirna Gadaa keessatti akkuma beektu 8 jennee gaafa 40 geenyu aangoo fudhanna. Waa'ee 40 kun diqqa ta'e moo wal dhufeenya addaa qaba moo akkamitti ta'uu danda'e kan jedhu qorannaa barbaada. Sirna siyaasa isaanii akkaataatti bulchan 40 siin jedheen jira. Holqa wal fakkaatu jira. Manni amantaa wal fakkaatu jira. Namichi jalqaba Laabibalaa duratti biyya sana bulche Mararaa jedhama. Ammas namoonni jiru naannoo sanatti. Kana walitti fidiitii uummanni Oromoo gahee tokkoyyuu hin qabu. Ijaarsa sirna Zaagwee keessatti waan tokko hin qabu jettee yaaduu hin dandeessu. Achi mootii as dhuftee Gondar Ampeer kan jedhamu olaalte. Isa kaan gidduu kana Amaariffaan dubbachaa ture. Waan tokko duwwaan sii kaasu. Suusuniyoos asii naannoo Gandabaratti deemuunsaa qeerroo fudhatee deemuunsaa dubbatama. Bakka Suusuniyoos mootii ta'ee naannoo Gogoraa irratti mootii ta'ee taa'e xiqqoo sun fagaatiin ganni tokko jirti. Qeerroo Gabriel jedhamti. Amma maqaan ishee Qeerroo Gabriel. Ganda. Uummanni ganda sanaa eessaa dhuftan jennaan Qeerroo Gabriel irraa dhufnee siin jedhu. Qeerroon Gabriel achitti waamu sun qeerroo saasii wajjin maaltu walitti fidaadha? Diqqa ta'ee kun. Kun egaa bara jaarraa 16ffaa keessaa kan dubbachaa jiru. Sana booddee mootii abbaa barbaade achitti ka'ee olaalte Oromoo wajjin wal fuudheera, fooliin jiraateera, walii waraanee jira. Faasil dabalatee jechuudha. Achi immoo xiqqoo asii eegsisnee ilaallu. Uummanni keenya qabsoo ijaarame kan jalqabe Maccaaf Tuulamaarraa. Maccaaf Tuulamaan bifa siyaasaa miti kan ijaarame garuu ijaaramee fedhii tokko raawwachuudhaaf qabsoo jalqabee jira. Sana keessatti qabsoon sun qabsoo Oromoo duwwaan ture. Qabsoo sabaaf sablammootaati. Fakkeenyaaf walda Amaanu'eel Dubbaalee fudhatte sanyiidhaan Sidaamaadha. Garuu miseensa Maccaaf Tuulamaa ture. Namoonni Walaayittaa miseensa Maccaaf Tuulamaa ta'an argatanii jiru. Maccaaf Tuulamaan gaaffii garaagaraa kaasu. Malee Oromoon qofaatti ijaaramee qofaatti qabsaa'uu qaban sabaaf sablammii hammateeti yaada sana babal'ifachaa kan ture. Sana booddees jaarmiyaalee moora Oromoo keessatti uumaman baay'een isaanii hunda jechuu hin danda'ama garuu baay'een isaanii aayidiyooloojiin isaanii sooshaalizimii ture. Sooshaalizimiin immoo akkuma beektu ka'umsi isaa addunyaalessummaadha malee naannoo tokkotti biyya tokkotti kan dhaabbatu miti. Namni aayidiyooloojii sooshaalizimii qabu Itoophiyaa keessa jiraatu aayidiyooloojii wal fakkaataa nama qabu Gaanaa wajjin jiraatu Naayijeriyaa jiraatu waliin qabsaa'uudhaaf rakkoon qabu maaliif qabsoo dafqaan bulaa addunyaa waan ta'eef yaadumti isaa addunyaalessummaadha. Namoonni yaada addunyaalessummaa qabatanii sooshaalizimii qabatanii qabsaa'an kuni sabaaf sablammii hammachuu maal rakkatanii namoonni gaaffii wal fakkaataa qaban jiru. Gaaffiin Oromoo, gaaffii Sidaamaa, gaaffii Walaayittaa, gaaffii Affaar, gaaffii Sumaalee yookaan sabaaf sablammii kan biraatiin adda miti.
cunqursaan ture hundarratti waan tureef maaf rakkatu jettee yoo ilaaltu innis gaaffii ta'a. Akka waliigala adeemsa keenya gaafa ilaaltu uummanni Oromoo sirna gita bittaa Itoophiyaa irratti yoo ta'e alatti Itoophiyaa irratti qabsaa'ee hin beeku duwwaa osoo hin taane Itoophiyaaf dhiiga isaa dhangaleessee jira. Lubbuu qatalii baay'eetu darbee jira. Lafeen isaa caccabee jira. Dafqee dhamee jira. Akkaataa kanaan ijaare. Namoonni tokko tokko amma dhageessee yoo ta'e kaayyoo ganamaa jedhu. Kaayyoon ganamaa kun duuchaadhumaan kaayyoo ganamaa jedhama malee sirnaan hiikamee kaayyoon ganamaa maal ture? Kun sirriidhaa, kun sirrii miti. Akkaataa sanaan qorachuuf si rakkisa. Garuu kaayyoo ganamaa kan jennu sun ka'umsa Maccaaf Tuulamaa yoo ta'e gaaffiin Maccaaf Tuulamaa ijoo kaase maayini? Tokko barumsa. Oromoon barachuu qabaa jedha. Oromoon barachuu qaba kan jedhu garuu afaan kamiin? Qubeetiin gaaffii akkasii Taaddasaan hin kaasne. Qubeeyyuu hin beeku inni. Uummanni keenya barachuu qabaa jedhe. Isa booddee kan dhufe dhaloonni barate, dhaloonni immoo xiqqoo iji isaa baname. Haayilee Fidaa maal godhe? Barachuun duwwaa gahaa miti. Barachuun kun qubeedhaan ta'uu qaba jedhetu. Yeroo jalqabaatiif qubee afaan Oromoo kan kalaqe Haayilee Fidaati. Haayilee Fidaa Taaddasaa Birruun maal ta'e? Akkamittiin barumsa jedhaa? Barumsa qubeetiin hin jedhu jedhee qeequu hin danda'u. Taaddasaan yeroo isaatti waan beeku amma humna isaa kaasee jira. Bakka inni riseetti immoo Haayilee Fidaatti guutee waan haaraa kalaqee jira. Haayilee Fidaa qubee haa kalaqu malee barsiisuu, babal'isuu hin dandeenye. Isa booddee dhaloonni kee immoo yookaan ijoolleen quxisuu isaa ta'an immoo akka jaarmiyaa siyaasaatti gaafa ijaaraman ABO'n waan Haayileen kalaqe sana waan sirraa'u jiraannaan sirreessee waan fooyya'u jiraannaan fooyyeessee barsiisuu, afaan dhaabaa gochuu amma ta'e gara matsaafaatti jijjiiruu yaalee jira. Haa ta'u iyyuu malee ABO'n immoo aangoo hin qabu waan ta'eef akka Oromiyaatti barsiisaa leenjisee, macaafa babal'isee, kaarikulama bocee, mana barumsaa ijaaree, afaanichas qubees babal'isuu hin dandeenye. Kan kana godhe immoo dhaadhiyoodha. Dhaabbanni Dimokiraasummaa Uummata Oromoo kan Taaddasaa Birruu jalqabe sana, kan Haayilee Fidaa kalaqe sana, kan ABO'n amma ta'e fooyyeessee biyyatti galche sana, matsaafa baay'ee maxxansuudhaan, barsiisaa leenjisuudhaan, mana barumsaa ijaaruudhaan, seera tumuudhaan, kaarikulamii kan naannoos akka biyyaattis tolchuudhaan afaan kun garmalee akka babal'atu godhee jira. Amma abbaan injifannoo kana eenyu jette walirraa fuudhuudhaan kan ta'e alatti abbaan tokko gahee kooti jechuu hin danda'u. Tokko jalqabeera, tokko fooyyeesseera, inni kaan ittuu fooyyeesseera, inni kaan babal'isee jira. Dhaloonni dhufu immoo sirreessaa, bal'isaa, fooyyessaa deemuu danda'a. Tokko barumsa. Lammaffaan gaaffiin Maccaaf Tuulamaa namoonni keenya mana amantaa keessatti galuu qabudha. Manni amantaa paawar veektoriidha. Manni amantaa mana amantaa duwwaa miti. Sirna ijaaruu keessatti, sirna diguu keessatti gaheen isaa olaanaa waan ta'eef mana amantaa keessa namoonni gahaa hin jiran waan ta'aniif namoonni akka mana amantaa keessa galanii tajaajilan gochuu qabnaadha gaaffiin lammaffaa. Gaaffiin sadaffaa hoomaa waraanaa biyya keessa ijaaramaa jiru kana keessatti gaheen uummata keenyaa bal'achuu waan qabuuf namni keenya hoomaa waraanaa keessa galee leenjii fudhatee biyyas tajaajilee ofis dammaqsuu qabaadha. Inni arfaffaa birookiraasiin bara sana ijaaramaa waan jiruuf birookiraasii ijaaramaa jiru sana keessatti uummanni keenya galee baratee galee gahee isa taphachuu qabaadha. Gaaffiin guguddoo afur turan tokko barumsa, lammaffaan amantaa keessa hirmaachuudha, sadaffaan waraana keessa hirmaachuudha, arfaffaan birookiraasii keessa hirmaachuudha. Dhugaa dubbachuuf Maccaaf Tuulamaan waa'ee walabummaa gaaffii godhee hin kaasne. Kaayyoo ganamaa jennee walabummaa inni Maccaaf Tuulamaa taanaan ganamni keenya waa'ee walabummaa jarri hin kaasne. Waa'ee walabummaa kaasuun keenya kun miidhaa maalii fideedha dubbiin? Akkuma siin jedhe Mitsuwaatii kaasee daangaa amma sararamee jiru alattis gaheen uummata keenyaa bal'aa teessoo jiru, guddaa teessoo jiru, guddummaa sana imbirees gochuu fudhachuu waan dadhabneef abbaa biyyaa taanee biyya irraa fottoqnaa inni.
Oromoon Itoophiyaadha. Itoophiyaan Itoophiyaa irraan fottoqu.